RRI waraanni bilisummaa Oromoo ni fudhatee hin fudhannee kan jedhutti wanti qoodame iyyuu hin jiru. RRI maal godha waraanni bilisummaa Oromoo? Mootummaadha fudhachiisuuf ture mootummaatu dide. Mootummaan didee waraanni bilisummaa Oromoo sagantaa. Too mootummaan nu dhiyeesse ta'e gartuun ta'e waan mootummaan dhiyeesse fudhateetu gartuun ta'e immoo didee jettee ololachuu dandeessa. Nama goyyumsuun hata hin jiru ta'e. Wanta akkasii iyyuu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo DDR'tu jira. DDR'n yeroo Taanzaaniyaa osoo hin dhaqiin dura kan mootummaan dhiyeessedha. Keessumaa marsaa jalqabaa. DDR jechuun disarm, demobilize and reintegrate gochuu jechuudha. Irraa hiikta waan irraa hiiktee tamsaasteetu uummata keessatti geessitee qubachiisu. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee hin hiikkatus waan tamsa'uufis hin jiru iddoo dhaqee qubatus hin qabu. Irreef gaachana Oromooti, Oromiyaati, waardiyaa Oromiyaati waraanni sun. Kanaaf isin immoo yoo DDR'n fudhattan, hin hiikkattan qawwee keessa yoo ta'e, mee nagaa akkamii haasofnu jedhan. Roodmaappii RRI finne, RRI jechuun RRI'n bal'aadha, hin dubbanne. Waan bal'aa waan hedduu of keessatti hamata, hunda isaa dubbachuun feetu. Inni egaa harrii lamaati aayii tokkooti. Inni suni waraanni bilisummaa Oromoo akkatti dhiyeesse. Retrain, reorientii fi integrate gochuu jechuudha. Achiyyuu gahuutu hin danda'amu. Integreeshinii sanarra hin gahamu. Maaliif hin gahamu? Mootummaatu sana hin fudhatu. Akkamittiin hin fudhatu? RRI'n kun leenjisuu, haaromsa kennuu fi irra deebi'anii achii booddee immoo integrate itti gochuu yookaan itti dabalu inni jedhu kuni hin tarkaanfanne iyyuu riitireen gochuu irra deebisanii leenjisuu irratti iyyuu yeroo irra deebisnee leenjisnu waraana bilisummaa Oromootu waraana mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo leenjisuu qabaadha jedhe. Maaliif riitireen kan goonu nutis aayidooloojii mataa keenya waraana keenya akkatti leenjifannedha qaba. Mootummaan abbaa irrees akkatti leenjifatedha qaba. Yeroo irra deebinee warra kana leenjisnee walitti fiduuf jirru mootummaa miti kan leenjisu. Roodmaappiin oboo akkasi. Mootummaan woboo akkamittiin leenjisa? Mootummaan akka inni itti leenjifate instituushinoota monopolize godhee dhuunfateetu paartii biyyaa siyaasa mootummaa waa hunduma iddoo tokkotti cafaqe. Nam tokko jalatti cafaqe ta'a. Warri kun woboo yeroo deebisee riitireen godhu yookaan yeroo deebisee leenjisu irra deebisee leenjisu akkatti nama ajjeesan na leenjisa. Akkatti yeroo filmaanni jiru waraqaa baalot booksii sana akkatti saamanii mootummaa tolfatan ni leenjisa. Achittuu waliin galamne jechuudha. Roodmaappiin keenya eenyutu riitireen godha? Qabnaa jechuudha. Eenyutu iyyuu riitireen ta'a? Akkamittuu ta'a? Kanayyuu fudhatu jechuudha. Jechuu hin danda'u. Riiorant maalirratti dhagu? Haaromsi kennamu sun sammuu namaa keessa mootummaan waan kaa'ee qabaa jechuudha. Akka barcuma aangoo siyaasaa isaa tiksanii waggaa dhibbayyuu yoo ta'e umuriin isaa jira taanaan baraan akka achi taa'udha. Akkasittidha instituushinoonni biyyattii keessaa yookaan dhaabbanni biyyattii keessaa kan inni ijaaran. Dhaabbata akkasittiin ijaaran dimookiraatessuu keessatti mootummaan gaheen inni qabaatu xiqqaa. Kana kan mootummaan fudhachuun barbaanne maaliif? Hin fedhu dimookiraatessuu hin fedhu. Instituushinoonni dhaabbanni kan akka boordii filannoo, kan akka poolisii, kan akka waraanaa, kan akka tikaa warri kun akka isaanii dimookiraataa ta'anii paartii irraa walaba ta'anii biyyaaf jiraatan hin fedhu. Woboon kanadha barbaade. Kana hiiktii RRI. Yoo kun hin danda'ama ta'ee mootummaan achi keessaa instituushinoota kana gadhiisee dimookiraatesse kan itti aanutu immoo jira. Feesin sikweensii qabaa jiru. Linkeejii walitti hidhamiita qaba. Kana gochuun dureyyuu waraanni bilisummaa Oromoo guutummaan guutuutti yoo irratti walii gallee jechuudha. Akka nuti tireengoon yookaan akka nuti leenjisnu yoo mootummaan fudhate. Wanni nuti leenjisnu immoo haqa. Wanni nuti leenjisnu immoo waa'ee dimookiraasii, waa'ee walqixxummaa, waa'ee bilisummaa, waa'ee nagaati. Maleesaa waa'ee barcuma aangoo siyaasaa mootummaa tiksii fi poolisiinis, tiknis, waraannis, boordiin filannoos akkasumas dhaabbattoonni biyyattii keessa jiran garii mootummaa qofaa utubanii jiraatan akka isaan sana godhan miti kan nuti leenjisnu. Mootummaan sana iyyuu fudhanne malee yoo kana fudhate immoo inni itti aanee dhufu waraanni bilisummaa Oromoo fi qaamni abbaa irree akkaataa sanaan tajaajilaa akkaataa kamiin wal amantaa
as trust deficitiitu jira. Walamantaa keessattuu waraanni bilisummaa Oromoo si'a lama sadii mootummaa kanarraa amantaa dhabe jechuudha. Walamantaan kun akkamitti dhala? Qaamni sadaffaan suniyyuu kana gochuu danda'a moo hin danda'u? Akkamittiin gochuu danda'a? Mootummaa kana akka inni bifa kanaan deebi'ee bor haaluu hin dandeenyetti harki isaa hidhamuudha qabaa. Osoo harka isaanii dhiin qawween keenya gatiittii keenya irra jirti. Nagaan moo hundi nu dhanga. Harkan kennan. Yoo garuu toora isaasan dhukaasii waan Oromoon barbaaddu mootummaan kun fudhata ta'e dhiiga namaa dhangalaasuuf immoo araarasa yookaan suusiisa. Mootummaan kun immoo sana fudhachuun fedhu irreetiin taa'uu fedha. Kanaaf fudha irreetti deebine. Hankanaachi aangoo miti kan barbaacha dhaqne. Aangoo barbaacha dhaqne yoo ta'e sana achi deemuyyuu sin gaafatu. Akkasumatti akka kennattee aangoo maali? Aanguma shimeefaa gaan gargarroo afaan guuttatee jechaa ooluu sana. Oromoof Oromiyaaf waan sanaa ol ta'u waraana bilisummaa Oromoo keessaa ka sammuu qabu sanaa ol hojjechuu danda'u biyya agartee biyyeen isii sangaan qottee yookaan maashinaraa kombaayinaraan qottee miti. Kopheen dhiibtee illee irra facaaste jennaan hunda magarsitu kanarratti uummata beela'u akkasii qabatee mootummaa deemu miti sanaa olii hojjechuu danda'utu jira jechuudha Oromoo. Kana sana dhabnee miti. Bakka isaanii sana hanga sana dhabnee miti. Hanga sanas wallaallee. Joonjeen meeqaan meeqatti galee uummata Oromoo eegee addunyaa kana godhee impaayiritii keessatti ukkaamsee hambisuu sanarratti akkasitti hojjechuuf beekee afaanuma tolu sobu waan biraan qabu. Daataa sobaa oolu, isa mul'atu sobaa oolu, xiqqaaf guddaa sobaa oolu waan biraan qabu. Kanaaf wanni nuti barsiisuu barbaanne instituushinii biyyittii kana gochuu qabna. Yoo mootummaan suni silaa mootummaan abbaa irree suni silaa hattoonni suni too kanarratti walii galaniiru ta'e inni itti aanu kanaa jechuudha. Kanas tole hin jedhan fudhata. Si booddee immoo mala inni itti warra sana dhuunfachuu danda'u. Naashinaal Sekiyuriitii keessaa, Armii keessaa, Poolisii keessaa, Naashinaal Boordii, Elektoraal Boordii keessaa akkamittiin itti seenamuu danda'a roon maappii isaa jira. Kana birayyuu hin geenye jechuudha. Jarri konstituushiniin biyyittiirrayyuu waan jiru hin beeku waan ta'eef si mormata. Wanni si mormii goggogaa amansiisuu hin danda'u. Kanaafiyyuu har'aa'ee mootummaan suniyyuu hin fudhatu hin ta'uufi. Wanni inni hin taaneefi harka isaati cancala. Namni tapha siyaasaati taphataa uummatatu filataa. Yoo sana xumuratee instituushiniin hundi dimokiraatawaa ta'ee itti aanee inni dhufu uummanni Oromoo otoo dhiibbaan kamurra hin jiraatiin dhiibbaan qawweetiinis dhiibbaan siyaasaatiinis irra hin jiraatiin wal ta'ee bilisa ta'ee taa'ee Itoophiyaa waliin jiraatamoo Itoophiyaan ala jiraataas murteeffachuu qabaachuu har'aa'ee sadarkaa sana. Yoo kana hunda goone instituushinoota dimokiraatawaa goone poolisiin walaba ta'e, tikni walaba ta'e, biyyattii keessatti boordiin filannoo walaba ta'e, waraanni walaba ta'e ilaalee qofaa nagaa biyyattii qofaa eegsise warri siyaasaa walitti bahee dhugaa jirtu walitti hime waraanni kamiifuu looguu waraanni waraana biyyaati, poolisii biyyaati, tikni tika biyyaati, boordiin filannoo kan siyaasa biyyattii keessatti warra galmaa'ee jiru hundumaati malee loogii mootummaa tokkoo yookaan paartii tokkoo. Haala akkasii sana keessatti gaa walitti dhufee sabni immoo otoo dhiibbaan tokko jechuudha. Dhiibbaan kamu qawween keenyis kan inni itti deemu kana. Dhiibbaa jalaa baasu Oromoo. Erga dhiibbaa jalaa bahee uummanni Oromoo ofiitu murteeffata. Waan inni murteeffatu immoo atuu beeku. Kanaaf yoo karaa nagaan danda'ama ta'e dhiibbaatiin ala taa'ee uummanni Oromoo murteeffachuu danda'a ta'e mirga hiree murteeffannaa Oromoo kabachiisu. Har'aa'ee roodmaappiin isaa hagga. Mirga hiree Oromoo mirga Oromiyaa abbaa biyyummaa irratti qabnu sana Oromoon Itoophiyaa bututte sana keessatti Itoophiyaa haaressinee wajjin bullaa'ee dhimma isaati. Sana kabajnaa fi achi keessattoo inni itti aanu siyaasa yoo barbaadde paartii ijaarrate yoo barbaadde siyaasa keessaa ba'e akka barbaadde ta'e ABO'n oboo uummattoota Itoophiyaa waliin ta'ee dorgomee yoo aangoo barcuma siyaasaa qabate Oromoof waan ta'u hojjetaachuu. Oromootu impaayera Itoophiyaa filate yoo ta'e. Impaayera Itoophiyaa keessaa ba'e jennaan immoo gara mootummaa walabaa ijaarrachuutti deemaa. Hanga sadarkaa sanaatti hin deemamu yoo ta'e har'aa hojii hin qabu. Garuu immoo DDR mootummaan fide kaawuntar kan ittiin goon har'aa. Kanarraa kan hafe mootummaan kun waan inni jedhe wanti fudhatamu tokko iyyuu hin jiru.
Wanni nuti jenne immoo hundumti isaayyuu silaa nagaa fida, tasgabbii, nagaa waaraa. Mootummaan bara baraan hanga yookaan duuti achiisa kaasutti, hanga yookaan qawween achiisa kaasutti qofaa aangoo barcuma siyaasaa qabatee akka hin teenyedha. Dhorkaa. Dimokiraasiitti nu geessa, sirnatti nu geessa, abbaan injifate, injifachuu jechuun immoo uummatatu ilaale, poolisii keeti fuutee uummatatti fiddee haasa'u. Waa'ee daandii baasuuti, waa'ee bishaanii qulqulluuti, waa'ee mana barnootaati, waa'ee tajaajila fayyaati, waan hedduu waa'ee ibsaati. Infiraastraaakcharii biyyittii keessa jiru akkaataa kamiin biyyittii eegee taatee duuba jirtu kana fuulduratti fiddaa. Nama har'a tokko nyaatee buluu dadhabaa jiru garuu immoo qamadii oomishne biyya alaatti ergaa jirra jechaa itti qoostu kana dhugumaan qamadiin suni qamadii nurraa hafee biyya alaatti erginu akkaataa ta'uu danda'u anatu danda'a abbaa jedhu uummanni immoo ana danda'a afaanii qofaa osoo hin taane ilaalee namni kun nama ta'uu danda'u jedhee isa filatu sadarkaa kanatti yoo ceesisne Oromoon murteeffatee Itoophiyaa keessaa buluu Oromiyaan cittee impaayera Itoophiyaa qullaa taatee haa jiraattu murtii sanarra dhaabbatee. Hanga murtii sanarra dhaabbatee hin taanetti haga qeensi kiyya xurii qabdu kana gaaffii Oromoo sharafa. Mootummaan sun sanaa ol sharafte waan ta'eef qawweetti deema. Kanaaf har'a har'aayii garii fudhatee garii dhiisee yookaan immoo har'a har'aayii maalii isa jettuuf hin gabaabsee ibse kana burjaajiin barbaada. Har'a har'aayii hanga dhaqee mirga murteeffannaa Oromoon murteeffachuu akkaataa danda'uutti tolchutti adeemuudha qaba. Sanaa gadi hin fudhatu. Mootummaa miti biyyicha keessa kan jiru. Mootummaan sun jalqabumaayyuu boordiin filannoo biyyittii gibbiin jeneraal assembilii hin gaggeessiin mootummaa taate. Oolmaa hedduu ooleefi sana kan riifoormii ta'uu qabu. Sana kan inni dimokiraatawaa ta'uu qabu jechuun mootummaa miti. Hannaan dhufe. Warri Tigireetuyyuu mootummaa ture beeku yeroo sana isaanii jeneraal assembilii gaggeeffatanii filannoo gaggeeffatanii kan mootummaa ta'e ituma leegaaliyyuu jettee ilaalte isaanii kun mootummaa seeraan ala humnaan qabatee ta'a waan ta'eef yoo humna sanatti dhimma bahiin karaa nagaa gadhiisuu danda'a ta'e akkaataan itti gadhiisuu danda'u roodmaappii sana qabanii. Hin gadhiisuu hin danda'u taanaan immoo mootummaa miti waan ta'eef lammataa waliin ta'anii haasoo barbaachisu.